Aangoon asitti daldalamtee dhumte. Badhoon achitti muudame. Obbo Leencoo fi Baaroo dura namni bosona seenee aangoo fudhate adda bilisummaa Oromoo keessatti badhoodhaas yoo barbaachisaa ta'e jechuudha. Dhibbaa sadhaanuu hin beeku. Dhugaanis kanuma malee jarri kun dhaabata biras hin turre bakkeessanis hin turre garuu wanni dhugaan jiru maal seete isaan koras hin jedhu kuni odoo jaarran hin dhufiniin dura warri kun warra Maccaa Tuulamas diigeedha by the way. Maaliif hundeeffama Maccaa Tuulamaatu akkaataan seenaan itti beeknuu fi akkaataan itti amma Maccaa Tuulamaa osin jedhanii obbo Laalamaantu ijaaree itti beekna. Kijiba garuu sobaa dhugaan akkasiidha miti. Inni sunis soba. Eddoodhanii gara Maccaa warra turantu jira warri Tuulamaa Dakar karaa Amboodhaa gadii kan warri immoo gara Salaaleetti immoo karaa Taaddee Birruutti dhufeetu jira. Warri Dakas jiru suni akka Maccaatti of waamamaniiti gaafa isaanii walitti dhufu akkana jechuurra maaliif walitti fidamu jedhamee booda waamame malee warra Maccaatti miti kan ijaare warra Tuulamaati kan diiga warra kan maaliif diiganii keessa barbaadii dhaqiitii warri yoo san Maccaa Tuulama ijaaranii tokko keessaa sitti himu malee dhugaan garuu maaliif diigame maaliif Taaddasaa Birruufaan xalafaman maaliif wanni kun ta'e yoo jette kan diiga jara kan so korri as ture jedhamu suni badhoo dachaasaa ilaalcha isaa wajjin waliin galu. Nama sadiitu jira by the way. Ilaalcha sadiitu jira. Ilaalchi Dr. Hayilee Fiidaatii fi Baaroof Leencoon qaban adda. Waliin galan. Ilaalcha jaal badhoo dachaasaa qabuu fi ilaalchi jarri kun qabanis walii gara. So yaada sadeen kanatu jira jechuudha wal faallessa inni sadeen kunu. Sadeen kana keessaa kan jaarraa abbaa gadaatiin walii ta'ee walitti gale kan badhoo dachaasaati. Kanaaf jaarran gaafa deebi'u jarri kun wajjin hin deebi'an. Akkaataa maaliif duubatti hafan jarri kun hojjetu waan sobaa tokko sitti himu. Inni kun sobaan hin jedhu barbaadu isa. Dhugaan jirtu garuu ilaalcha jaarraa abbaa gadaa qabu san inni kun Oromoodhaaf hin ta'a jedhee waan itti amaneef wajjin hin deeme. Jarattiin maal barbaaddi? Asuma jirraa odoo masaraatti dhiyaannee jirru maaliif bosona seennaa kan jette jara tana beek. Gaafa karaan itti dhabamtu achi dhaqan diiguuf dhaqan malee ijaaruuf hin dhaqne. Kana seenaan soba. Kafee kanuma jedhu. Gaaf tokko Dr. Girmaa Qinaabsi gaaf tokko eenyu diisii kana jira itti gaafatama lakki miseensa jaarmiyaa Amaaraa tokko isa maqaan maali jaarmiyaa Biraanuu Naggaadhaa keessa ture gaafa ODF fi jaarmiyaan sun tokkummaa uuman walgahii diisii godhatanii achirratti Naa'oomi kaje yaanne Addis Ababa ስብሰባ አድርገን obbo Leencoo ወደ ምስራቅ OLF ተመስርቶ የሄደው ጌታቸው በጋሻው ተንኪዩ ቱራ ተንኪዩ ወኒ እርግኔፍ ሶቺን አድብልሱማ ኦሮሞዳ ከረባሃቲን ኤገሌ ሁኒ በጣም አደጋ ስላለው ያን እንዲያቆም ነው ያንም የተላከው ያው እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ አንድ ሆነን እዚህ ለአንድ ኢትዮጵያ እንስራለን እንጂቲ ዋን ሰናሴ ሪክሪት ምን ምንቀበና አይድጋ ሴብ ጎደን ቱሬ ኮምፒውተር ሄቲ አይ ዶንት ኖ በክሪ ጅርቲን ቤው አከነ ጂቲ ወልተጂ ኦዲኤፍ ፊ ወልተጂ ግንቦ ሰባት ርቲ ዱበት ኦብሌጮን ጋፈሲሁ nama kharabaa gaafa deemu amma dubbii Dr. Girmaan Jeefin ragaa fideera. Akkas jee dubbate. It's a kind of confusing dhugaa dubbachuudhaaf ammaan tana akkasitillee murteessuudhaaf namatti ulfaata. Akka diina Oromoo ta'ee umrii isaa dalagaa ture jechuun manatti ulfaata afaan kiyyaan. Leencoon umrii isaa guutuu diina Oromoodhaa ture jechuun natti ulfaata. Garuu wanni amma dalagamaa ture fakkeenyaaf baha Oromiyaa keessatti lolli 300 fi Dr. Girmaa yoon beeyin lola 325 geggeeffame. Eenyutti waraana bilisummaa Oromoodhaa bakka lamatti daanfottoqe Hajaarraadhaa fi Galaasaadhaan hooganamu iddootti lola 325. Ijoolleen Oromoodhaa goggoottan jajjaboon ijoolleen Tuulamaa ijoolleen Arsiidhaa achi keessatti ijoollee Wallootiin beekataa wareegamte. Achi keessa wareegaman maqaan walii baasanii walii yaaman maqaa akkaan hamaadhaati walii yaamu turan. Haga diina dargiidhaa fi TPLF dura dhaabbanne caalaa haga fi wal dhooyneetu irra guddaa. Gaafa dila kana lubbuun dila kun wareegamtu obbo Leencoon lubbuudhaan jira lakkii dogoggorri ta'e kana
ilmaan Oromoodhaa wal fixuun qabdan diina qabnaati addaan dhaabbadhaa jedhee dhugaa kana maaliif himini wanni jiruusu guullaale dhiiroo hangam takka diinummaa walii qabnaa hangam takka jibbaa walii qabnaa waan juutummaa siin dhagama. Sigalee arrallee wanni obbo Baadhoodhaan akka fakkeenyatti haa kaafnu malee obbo Baadhoo duubaa nama ijoolleen tolomaatis beekadhaa hedduu jira. Countless ta'asaantu siimuudhaaf siima dhageeffadhu. Mucaa tokko beektanii mucaa moo'ii jedhin tokko. Yoo beektan warra gaarii ture keessaa mucaa moo'ii tokko ijoollee tuulamaati kumaandoo ture waraanatti pilif keessaa dhaqee waraana bilisummaa Oromootti makamee garuu tasaqloo taquraarxoo itti gaddalawu ijoollee tuulamaati. Eenyu san godhe sigalee gandummaadhaan wal fixuun kun du'a gara jabeenyaa wal ajjeesuun kun eegalarraa eegalameeti still ammallee waan deemaa jirti. Mucaa moo'ii tokko beektanii moo'ii jedhanii as gubbatti miidiyaa kana seeneeti haasoo. Ni beena cafee ni beena qaceelloo beena moo'ii. Nama jeena nama goota nama kumaandootiif illee jirte nama unnatee dhaqee waraana bilisummaa Oromoo dabalamee marroo fa'aa wajjin ture. Nama marroo isaatu boodara garuu yaamameeti akka jawwatti jeefame akka namatti osoo hin ta'in reefisaa hundi sooshaal miidiyaa gubbatti beektu. Mucaan kun ijoollee tuulamaati. Badina jeefamee hin himamne maybe another dammaysaa who knows maybe another dammaysaa wanni kanaa kun yoon dhaabbanne yoo haala kanaan deemne fuuldura qabsaa'onni Oromoodhaa akkamitti wal amanee waliin deemuu danda'a wanni jo'anii dhugaa dubbachuudhaaf gaafii. Mee caffee asirratti waa qabdi pooyinti amma kaastaan irratti waan qabatamaa jiru tokko laal wanni kun shira naannummaa fakkaatu garuu immoo naannummaa bakka hin buunedha. Aadaa fokkisaa. Uummata fayyaalessaa as keessatti qalbiidhaan yaadatanii cubbuu dubbachuun gaarii miti. Akka wanni akkas hin fakkaanne adda baasaa deemudha. Nuti kan irraa dubbachaa jirru namoota waliin turre waliin hojjanne rakkoo isaan qaban miila nu sakaalanii hiriyaan teenya harka nu micciirte uummata kana yeroo takka lama ol odoo isaan jiran irra deddeebi'uudhaan riganii bulchaa turan jechuudha hiriyaan isaanii. Obboleen Coolataa nuti har'a lubbuun jira. Akkaataan bara chaartaraa dhiibamne chaartara keessaa baane jedhanii fi wanni inni bakka san taa'ee dubbatee hogguu wal cinaa qabdee ilaaltu sin amansiisu jechuudha. Isa kan jalqaba eerame paarlamaa san keessatti. Isa kan jalqaba eerameen sin jechuun jira. Eeramee deebiin inni kenna ammaaf qophii miti. Maal achi godha erga qophiin ta'e maaltu karabaataa hidhatee achi isa kaa'e yoo qophiin tahin mallas hogguu itti aanee eeramuu taalee waltajjiirratti ba'e jechuudha. So taphni taphatamee jira Leencoo fi mallas jidduutti wanni Oromoon hubachuu qabu jechuudha. So Leencoon nu miidheera. Leencoon nu miidheera galata rabbi amma kitaabni isaa dheengaddaa Oromiyaa keessatti akka lammadan maxxanfame taasifameera. Wanni baay'ee nama gammachiisu tokko isa. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhorgeera. Maaltu mootummaan dhorkee? Dhorgee mootummaan akka hin maxxanfamne godheera. Kana hamma duraa kitaabni hin dubbifamne beektaa duraan oggula raabsamee galma keessatti eebbifamu. So ergasii mootummaan naannoo Oromiyaa eeggitee jira kitaabicha ammaaf. Dhorgameera abbaa feetan gaafadhaa jechuudha isa. Wanni kun tokkummaa Oromoo kan miidhuu fi cubbuu kaleessa walirratti dalagamee kan ukkaamse jedhamee dhorgameera jechuudha kitaabichi. So Leencoon akka malee qabsoon Oromoo akka harka micciiramtu nu taasisee jira. Bara 2006 keessa ni yaadatte yoo ta'e hafuurri fokkisaan kun nu jeeqee ture. Gaafa Kamaal Jalchuu humna waraana guddaa fuudhee dhufu qaama nan achi ture. Nama oduu guyyaa dilbataa dhufaatii isaaniitti wal qabatee hojjete keessa nama tokko oduu san anaat dubbisaan kaara seen jechuudha. Gammachuu achitti nutti dhagamte kabaja Eertiraan nu laatte kabaja gammachuu uummanni Oromoo idil addunyaa gaafa san arge seenaa Oromoo keessatti mul'atee hin beeku jechuudha. Ilmaan Oromoo profession waraana jaarama sagantaa siyaasaa qeetii qofa itti himtee bobbaastu qabatee dhufe. Baajata waraanaa guutuu waliin namni sun seenaa Oromoo keessatti ilmaan Oromoo akkasitti hiriiranii dhufan hin jiran. Uummata Oromootti hidhachiisa ijoollee Oromoo gara qabsoo dhufte. Eessatti ta'ee beeka seenaan Kamaal galchuu dalage. Maaltu ta'e 2006 keessa gammachuun sun akkamitti gadda jijjiirame xuruma amma haasaa turre kanaatu achitti nutti dhufe jechuudha. Kamaal galchuu jijjiirama feenaa jee. Jijjiirama kan feenaa jijjiirama hojiidhaa tarkaanfachuu feesisaa jee.
Geetaachoo Jigii, Dooktar Geetaachoo Jigii namni beekte yoo ta'e miseensa paarlamaa ture. Obbo Bulchaa Dammaqsaa seenan isaan yaadattu isaa waliin nama ture jechuudha. Namni kun paarlamaa keessaa dhufe maal jee waltajjii irratti jara keenya. Dur qabsoon Oromoodhaa humna namaa rakkoo namaa qabdi jennee wal komachaa turre, harkifachaa turre. Amma barattoonni dhufanii, gaazexeessonni dhufanii, jeneraalonni dhufanii, koloneelonni waraanaa dhufanii, dooktaroonni dhufanii, miseensi paarlamaa dhufe, humna mootummaa guutuu taanee jirra. Kana caalaa waggaa 4 asmaraa keessa yoo teenye nuti qabsoof as hin jirru, ani isinii waliin hin jiru jedhe jechuudha jaarsi kun. Ani isinii waliin hin jiru jedhe. Ji'a 4 booda nan agartan jedhe jaarsi sun. Ji'a 4 miti ji'a 4 dheeyne jaarsi sun haala jiru laaletuma imbaasii Raashiyaa dhaqee harka kennatee imbaasiin Raashiyaa yoo inni waliif fiddee gara Beeljiyeem kana kutee jechuudha jaarsi sun. Kamaal Galchuu faan 2006 gammachuu ture. Deebi'ee Haayiluu Gonfaa fi gammachuu ayyaanaa kara Naayiroobiitiin baanii Dubaayiin gara Asmaraa dhufan. Gammachuu guddaa ture ni yaadatta yoo ta'e. Gammachuun sun akkamii gadda jijjiirame, akkamii jeequmsa jijjiirame Oromoon hin beeku. Nuti har'aan tana galata Rabbii fincila ummataatiin Oromoon diina firraa kaasee jira waan feene haasa'uu dandeenya jechuudha. Sodaa tokko malee kaleessa mee obsii akkuma reefu jee wanni hafetun wanni walitti haftetun yoo waliin hojjechuu dandeessenne usne jechuudha. Kamaal Galchuu dhufee jijjiirama feena, jijjiirama hojiidhaa feena, tarkaanfachuu feena. Wayyaanee miila tokko cabseen jiraa jee cabsinee jirraa odoo wal'aanamne deebinee hin cabsinuu ta'e boru nu rakkiste wal'aanamtee jee Kamaal Galchuu waltajjiirra dhaabbate. Maal rakkoon keenya wayyaan irraafamtee jirti jara keenya yeroo kennuuf hin feesisuu jee muddamaa ture namni sun. Okay jedhanii nama kana ajaja waraana bilisummaa Oromoo ol aanaa godhanii muudan. Kan muudeenyu hoggana dhaabaa aangoo olaanaa qabu miseensota gumii sabaati walitti dhufe. Gumii sabaati ol kan aangoo qabu hin jiru. Shaneen gumii sabaati ol aangoo hin qabdu. Muudanii ji'a tokkoon hojjechiisne. Fincilaatu ka'e. Akkamiin namni kaleessa ilmaan Oromoo fixe jeneraalummaa fudhatee aangoo mootummaa olaanaa argata. Maal jara keenya kaleessuma nama kana bobaa diinaa jala jaarra jennee ajudureen dhaabichaa Daawud Ibsaa wal nun barsiifne. Afeerraa guddaa godhame Asmaraa waajjira dhaabaa keessatti gaafa isaan dhufan guyyaa 3 warra Eertiraa kana bira turaniituma jarri keenyas dhaqee dubbisee waajjira dhufan. Isaan 3 isaan 4 ol kaasee jeneraal Haayiluu jeneraal Birgaadir jeneraal Kamaal Galchuu Haayiluu Gonfaa gammachuu ayyaana Abbabee Garasuu 4 isaanii ol kaasee Daawud cinaa dhaabbate. Jara keenya yoo yaadattan ta'e kora sabarratti teessuma naadhiisaa ji'eessan yoo yaadattan ta'e teessuma wayii filamee ture teessuma ammaaf abbaan hin beekamne garuu aangoo kana naadhiisaa jedhee Daawud gaafate. Okay jedhanii teessuma duwwaa filanii deeman. Teessumni sun kan eenyuti? Kan Kamaal Galchuuti. Achitti barree jechuudha teessuma san. Akkana ceekuu isaa dha'ee yoo yaadattan ta'e teessumni sun aangoo sun kan jeneraal Kamaal Galchuuti baga nagaan dhufte jeneraal Kamaal jedhanii akkana ceekuu isaa dha'ee wal nu barsiise jechuudha. Tokkoon keenya ol kaanee maqaa keenyaa fi gahee hojii jaarmaa keessa qabnu himnee wal baranneen ijoollee saniin. Birgaadir jeneraal Haayiluu Gonfaa dabalatee jechuudha. Ijoolleen sun qulqullu turte. Diina waliin haa turan malee garuu dhaabichi ijaaruu isaa obbo Daawud Ibsaa sirriitti nutti hime jechuudha. Bara 2002 irraa kaasee addi bilisummaa Oromoo bobaa diinaa jalatti ilmaan Oromoo kana gurmeessaa akka ture afaan isaatiin hayyuu dureen dhaabichaa nutti dubbate jechuudha. Duuba Badri shirri dilli kun garee Finfinnee tan kaatee Oromiyaa dhaqxeen eegalee hanga ammaatillee addumata Eertiraa himtaa dabara obbo Daawudii bara marrollee. Waan kan haasima gaaniin guduun asirraa ilaal. Akkamitti Kamaal faan dhiibamanii qabsoo keessaa bahan kan jedhu kanan tuquu barbaade. Kamaal maal jensiin jee tarkaanfachuu qabna jee taa'uu qabnu. Akkasitti aangoo sun kennamteef aangoo sanii oolchanii bulchine irraa kaasan. Ololli tokko gaggeeffamaa ture jechuudha. Namuma arraan tan jaarmaa keessa jiruun Haayiluu Gonfaa
booji'amee dhaabaa hundaa kun jijjiirate jedhamee olola irra gaggeeffamaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo dur booji'aa beekigaa. Booji'aniit abbaan caalaa lataa daakun jijjiiree daakuu manni waraanni marqaarraa hojjetu. Look. Haayiluu Gonfaa dubbii kanaa bareeda waraanni bilisummaa Oromoo erguma na booji'ee uumaa seenaadha kuni garuu immoo eessatti kana booji'ee baruun barbaada. Sirnumaan gaafate gurbaan siirees ta'etuma gaafate ololli kanaa kun maqaa balleessiidha diigomsa fida waan ta'eef anaafumaa miti garuu immoo waan sobaa akkanaa jaarmaa keessatti qayyuu gaafatee deebisaa dhabeef irraa dhiise. Akkasitti ijoolleen sun jijjiirama feena waan jiru sanii cichanii dhaabichi bakka lamatti adda fudde 2008 keessa yaadatta ta'e jechuudha. Hogguu san waraanni akka jirutti Kamaal jala gale. Waraanni gaafa san gara Asaf jira. Waraanni akka jirutti Kamaal jala galee waraana san baay'atarraa muranii rakkisanii ijoollee gammoojjii keessatti namni kaan gara Jibuutii baqatee gammoojjii keessa dhumatee kaan ofiif wal fixee namni akka malee wal godhee duuba warri murtii irra lubbuun jiru kun waraana dhaqanii warri Daawuditti amantan gamana ba'a warri Kamaalitti amantan gamana ba'a. Ijoolleen beelan dhumannaan akkuma jirutti Daawud feena itti irraa garagalte ijoolleen. Warri gaafa san nyaataaf rakkoodhaaf galan. Warri gaafa san Kamaal malee warri akka suutee bareen tuunfaa waggaa lama ol hidhaman warri akka Abbee Qaasimfaan ijoolleen jajjabduun waraana san jaartee gara Eertiraa geessite jechuudha. Lakkii nuti jijjiirama feenaadha malee gaafiin keenya fottoquu miti garuu immoo yooniif dhaabichi gaafii kana kan dhiyeessine kan hin deebisne taate nuti umrii keenya waan biyya namaa keessa fidhuuf hin qabnu jettee ijoollee warri dide waggaa lama ol hidhamanii siin jesuute bareedu warra lubbuun jira bara walli isaan namni beekne jiru bara. Kamaal gaafa san naannummaadhaan waraana ijaaranii irratti duulanii namni akka jiru qabsoo keessa akka buqqa'u taasifame jechuudha. Lakkisaa jara keenya jennee kadhannee dadhabne hangaafatanii gattaa'ee xalaaf irraa barreeffadhe. An jireenya kiyya keessatti waan akkana argeen beeku akka ilma Oromoo tokkotti jiraachuu danda'a jedheen xalaa barreeffadhe. Jiraachuma danda'a garuu nama kaleessa hubaa diinaa jalatti ijaarree jenne har'aan tana gantuu diinati naannummaa nama ijaaraa jennee maqaa hogguu balleessinu. Du'atti murteessan bar du'a silaa siyaasa forqee haquu baate diigumsa waraana Itoophiyaa irratti geggeessuu na jalaa balleessa jedhe dorgeenni waan biraatiif miti. Digalee diigumsa Itoophiyaa irratti geggeessuu kana yoon jeneraala irraan tana waraana guddaa kana fuudhee dhufee asitti kaajjeessan taate duuba dubbiin nun harkaa baddiyee jaarsi dorgee jechuudha kana kaasa akkasi jarri firraa kophatti fottoqanii qabsoo itti fufuudhaaf yaalii godhanii waa'ee alaabaatiin wal qabatee wal dura dhaabbannoo godhaa ture alaabaa isa biraa firraa godhate jarri. Alaabaa teenya waltajjii kamirratti fayyadaminaa jedhanii kanaanis dubbii eegalan hayyee kanas dhiisne jedhan. Noord Ameerikaa akkasii ture mana murtii ol geessaniiti. Soo Kamaal yoonuma waa hojjettan alaaballee isiniif dhiisnaa jedhan. Kuma rakkoon qabu jee alaabaa biraa hojjete alaabaa isanis arrabsuu eegalan. Soo nutiin kun rakkoo guddaa qabna jechuudha. Nuti wanni kana dubbannuuf haa wal'aanamnuuf amma galata rabbii warra kanaa ofumarraa guduun fuudha waa'ee isaanii. Ofumarraa guduun fuudha. Oromoon bakka yaade ga'ee jira. Achuun naqabe. Dooktar. Dokter Girma dubbadhu yoo qabatte tuuf raashaasa. Dhumarratti odoo hin deemin namni waan furmaata ta'us lafa godhuun barbaada. Amma bakka irra jirrutti garuu furmaata hidhee dubbii keessa raddaan qurxuu waan hin barbaanneef waan tokko tokkoon itti kaasa. Dhaloonni kun akka waa gaafatuun barbaadan hundi keenya iyyuu jechuudha. Ilaalcha ati qabduun sin deeggaru ta'uu hin danda'a, nan deeggartu ta'uu danda'a. Wanni nurratti ta'e bara dheeraadhaaf garuu waan waloo keenya balleessuudha waan ta'eef diina alaatii malee diina keessatti irratti waan sobaati irratti ijaaramnee wal quuquu waan qabnu natti fakkaatu. Wanni dhaloonni gaafachuu qabu jaalladhii gammadaa akka inni badu maaltu isa godhe kan jedhu dhaloonni gaafachuudha qaba kana. Amma yeroon baateerti waan ta'eef maali jedhaatii gaafadhaa. Akkan ragaa of harkaa qabnutti ammaaf waan diteelii ta'e baay'ee naasofnu jaalladhii gammadaa Mooqaadishoo keessatti eenyufaa wajjiniin ture. Gaafa Mooqaadishoo keessa ture sanii mana Koloneel Abdii Suuriititti maal fa'aa mari'atanii maali wanni jaalladhiin gaafa san beeke dhugaan inni gaafa san bare yoo inni dhugaa san baatee har'a ijaarama Oromoo keessa seene dhugaan inni dubbatee waa badu suni maaliin bagni itti shakkame suni maaliin wanni inni gullalleerraa gara Harargee deemi jedhamee karaa irratti wayyaanetti dabarfamee kennameef maali inni kan jedhu dhaloonni gaafachuudha qaba. Maaliif kana kaasaa booda hoonan furmaata jedhee waa jedhee deemu
achi keessatti hin argamaa jechuudha. Kana dhaloonni gaafachuudha qaba. Inni duraa isa kan. Jaalbadhoo Dachaasaa hoogganaa guddaa ta'ee waraana kana keessatti bakka jirutti hoogganaan waraanichaa jabina isaa odoo beekuu odoo lallabu akkamitti warri guyyaa tokko dhufe kuni namni kun mataa dhibamuu isaa beekuudhaaf ragaa maal qabduu jennee yoo gaafannu ragaan qaban. Garuu toftaa ittiin waraana diigan san keessa dhaqanii itti himan waan ta'aniif nuti ragaan nuti qabnu Jaalbadhoo Dachaasaa nama fayyaa, nama dubbatee amansiisu, nama waraanni jaalatu, nama hoogganoonni hundumtuu kabajan gaafa inni waa jedhe baarootumsaa kana dogoggorte jedheenii hin beeku. Akka irraa dhageenyetti warra bakkee san jirurraa akka dhageenyetti akka barreessinetti jechuudha. Koo kan biraa qabatan fiduudha malee nama soba barreessee gadi fide bakka dhugaan kanuma jedhanii waan sobaan dhalatanii sobaan guddatanii fi kana jechuun gaarii natti fakkaatu kun. Hoonan akkana jedhu naannoo fireem godhaa hin jiru. Akka isaan fireem godhanitti fireem godhaa hin jiru. Warra dhimma kana bitanii akka waan odoo namichi jiru afaan namichaa ta'anii mormanittan himaa jiraan. Isaan akki barbaadani dhagayeera gaafa sagalee kee muranii natti erganis ilma Zaadbarree osin jedhan dhagayeera akkuma ilma Minilik na godhanii jechuudha. Yaa taanu achis haa taanu asis garuu Oromoodha jaalannis jibbinus. Kanaaf fireem kan godhaa jirru naannoo miti. Naannoo godhuu barbaadan isaan warra dhimma kanarratti gugguufaa jiru har'as farra qabsoo Oromoo ta'anii achi keessa jirani dudduubeen isaa fayyaa waan hin qabneef bilaa caffee yaadannoo qabadhuuti waa tokko mee godhi ani sumaafan assaayimentii kennu. Wannoon mana hidhaa jira Taayyee Danda'a. Intarvii inni godhe dhaqiitii dhaggeeffadhu. Maal jedhu namoonni 40 sun eessa dhaqan? Isa qofaadha miti inni yeroo hundaa akkana jedhe. Injee waa'ee qinijjitii kan hookaafne achi keessas nutu kana godhee nutu kana dabalee nutu bee isaan akkana tolchee nu injee erga isaan ijaaruu akkana dandeessanii numaan ijaarree gaafadhaa jedha yeroo hundaa. Dhaggeeffadhu waan inni jedhu achi keessa waan faannoo sookaafte numatu waa kenneefis hin jedhu. Warri akkanaa beenuu caalanii maal wayyooti isaan eegiruun gaanii numatu waa agarsiisee hin jedhu. Okay, erga isinumti waatti kennitan yeroo hundaa kana kan Oromoo kana maaliif dhoowwitu? Ilaa sababiin hawaasni Oromoo instituushinii siivikii hawaasaa hin ijaarranne fanxoonutti ta'ee ummanni ijaarame waa beeka waa gaafata. Akka ummanni keenya hin gaafan, akka ummanni keenya ijaarrame, akka ummanni keenya taateen kuni maali jennee walitti dhufnee tasgabboofnee haasofnee dhugaadhaan gabbifannee tokkummaa keenyan guddifanne addaan nu qoodane jechuudha. Oromoo qooddu gandummaa nuun jedhu. Gandummaa hoo jedhame garuu eessatti jalqabame? Baa Harargee keessatti waraana bilisummaa Oromoo jidduutti jalqabame. Inni kun asiin dhaloonni kana beekuu qaba. Inni biraa waraana jaarraa yakkuun maaliif barbaachise kan jedhu dhaloonni gaafatee akka gaafatuun barbaade. Jaarraan maaliif yakkame? Silaa amma beektanii kunoo jaarraa silaa achi hin turre garuu maaliif yakkame kan jedhu kana duubatti deebinee ilaaluun gaariidha. Hookan kaleessatti irratti ani sin amanne kanarraati irratti illee sin amanu irraan deebi'a kan. Waan kaleessa goote irratti ergan ani sin amanne har'allee sin amanu waan. Sanuma ka maali yoo jette birciqqoon takka cabdee pilaastariidhaan laxxaftullee cabdeerti beek dhodhooteerti. Karaa cabde saniin borullee harka murtee na dhiigsuun ishee hin oolu waan ta'eef birciqqoon cabde cabduma sin amanu isaaf. Kanaaf warri kaleessa sobee jaarraa abbaa gadaatu ajjeesee nuun jedhan suni sababa kanaan ilmaan Oromoo dhiigni dhangala'ee bara meeqa ilmaan Oromoo numa jidduutti waan bakkeessan hin turre sababa soba kanaati maqaa walitti muunnee akka dhudaanii wal xireeffachaa akka turre nu godhan kuni furmaanni isaa dhaloonni kuni maaliif ta'ee maaliif jaarraa yakkamee gaafachuudha qaba. Sababii inni godhe maali? Waraanni siraa adda ba'eera. Kaayyoon isaanii akkuma duratti siin jedhe waraana hookan aangoo keessa seenanii apparhaandii qabachuudha jara kana rukutanii hoon taane waraana kana balleessanii amantaatti faalanii Oromoon kana jarri kun jedhanii jibbisiisanii kan ofii kana qulqulluu godhanii akkuma kunoo gaafa maccatuu lama diiganii abaawoo ijaarrees hin jedhu. Maccatuu lamni gaafa ijaaramu ummanni beekeera beeke. Ummata kana beeke kana aasiif akka waan sun ijaare fakkeessanii sagalee ummataatti fayyadamanii gadi ba'anii beekamtii saniin har'allee jiru waan ta'eef. Yoo sanis waraana kana keessatti kun akkana godhanii jedhanii yakkanii waraana bilisummaa Oromoo isa jaarraa abbaa gadaati irratti kaasuu waan barbaadaniif yoo san kana hojjetan. Sababa kanaan waraanni bakka lamatti addaan qoodame maaliif AFLO san ijaartan? Maalinni alaabaa keessan irratti kun wannoon jirtu tun yeroo hundaan gaafadha. Maalinni chaappaa keessan irra wanni jiru kun maaliif arabaan barreessitan? Yeroo hundaan gaafadha kan. Maaliif godhan kan? Nan gaafadha maaliif arabaan yoo jedhu jarri kun yoo kana itti agarsiifne kana godhu yoo kanan goone kanan godhan waan ta'aniif maaliif sobaan kakaaftu jara kan?
maaliif dhugaatti nimne maaliif barbaachisa nan gaafadhaani gaafadhu malee naa galu malee harka siin rukutu dhugaa barbaaduun garuu diina na godheera diina taanee jirra waan dhugaa barbaannuuf. To make long story short jaarrarratti yoo waraana kana kaafte malee kana rukutuu hin dandeessu. Kanaaf mul'isin jira Abdul Jalil hin jirami dhimma kana dhugaa habaan gadi baanii hin jiru na biras hin jiru as biyya Kalgaarii keessa hin jiru Edmonton hin jiru Toronto hin jiru akka duumessaatti warri dhugaa beekan kun nu marsaniiru baay'ee kophaa keenya dhaabannee akka muka silkii goggognee waan iyyinuu miti ragaa qabna ragaan goggogne ragaa burqaa qabu biraa qabna waraabnee barreessinee irraa ummatatti dhugaa himaa jirra bara meeqa dukkana keessatti amma achi dukkana hin barbaanne. Kanaaf sababiin yoo san jaarrarratti ka'e maalidha waraanni achi keessa jiru kunooti jaarratu baaroo ajjeese jedhamee warri isaan waraana keessatti baaroonfaan mataa jal'isanii ijaaran sun akka jaarratti ka'uu godhanii yoo san Oromoo walitti buusanii ilmaan Oromoo dheebuudhaa fi beelan gammoojjii san keessatti gubachaa turte. Faayidaa tokko malee sababa leencoo lataanfaan farra kana ijaaraniif waraanni bilisummaa Oromoo achitti dhimshikkeedhee dhume jechuudha. Hamma har'aatitti fanxoosuun nu keessa jira jechuudha. Jaalmoo'iin waraana bilisummaa Oromoo keessatti du'u limatuu lamaati. Okay? Tokko lama jedhee tanas si baasa achi keessa. Okay? Matakkal keessatti ilmaan Oromoo tuulamaa dhumaniiru. Jimma keessatti dhaqanii ilmaan Oromoo tuulamaa hogganoonni jajjabaan dhumaniiru. Aamboo keessatti atu agarteerta rarraasanii haadhatti agarsiisan. Qabsoon Oromoo namni Oromoo dhafan qabsaa jedhee manaa bahe haadha Oromoo fuulduratti dhalashee hajjeeftee mukarratti fanniftee footoo ittiin agarsiiftu. Kuni Oromoodha miti Oromummaadhaa of keessaan qabu kun. Ila kitaaba Dr. Baaroo Dr. Nagaasoo Gidaadaa barreesse keessa ani ummata gaafate jedhe namichi kun. Gaafa namicha kana qeequu hayyoota Oromoo jibbaanaan jedhu namni kun garuu farra Oromoo maccaati. Barruun inni barreesse gaafati jedhamu nuti hin beeknu lafti lafa maccaati jennee falmanna nuti. Garuu wanni inni barreesse jala. Kanaaf dhaloonni kana maaliif jaarraa yakkuu barbaade kan jedhu waraanni sun akka jaarrarratti ka'ee jaarraa fixu ajjeesu waan barbaadaniif kaayyoon isaan Harargee seenan sun isa kana diiganii yoo taate apparhaandii waraana bilisummaa Oromoo qabachuu akkamitti tokko badhoo amansiifatanii badhoo jala galanii waraana ijaaranii namicha rukutuu olaanaa jaarraa saniin aangoo qabachuu hoontaane hoo badhoodhaan dhibamaadha jedhanii nama fayyaa barateedha baaroonii kunoo hin dhukkuba niwutiriishinaal ishuu qaba fuulli isaatu addaatee jira nyaachuu qaba hiikkachuu qaba yeroo wayii taa'uu qaba jedhee amansiisee jaarraan badhoo akka bakkee sanirraa kaasu saniin boodoo leencoo bakka badhoo dachaasaa sanirra teechisu kana ragaa of harkaa qabna homaan gooto maaf fiddu haanu arrabsitu akka barbaadde malee lagaa barreessinee qabna barreessinee ammallee irran jedha barreessinee caffe barreessinee qabna of harkaa guutuu qabna sagaleedhaan barruudhaan namaan qabna kan inni sun hin taane laachuu fi barbaadan hin nyaanne namichi kun hin nyaatu qoricha irraan fudhatu hin dida jarri kun nu balleessuu dhufanii jedhee akkuma duratti siin jedhe harka mirgaa jaarraa abbaa gadaatti meera jaarraa abbaa gadaa kana hin beeka. At the end of the day gaafa namichi kun dhufu achitti wanna ta'e san badhootu baaroo ajjeese atillee jechuu hin dandeessu ijaan hin agarre nama kaleessa sobeetu sobee sitti hin beeknu wanna abbaa ajjeese badhoo dachaasaa garuu kan ajjeese sidhaa jedhanii raadha. Isa maaliif nama saditu bakkeessan jira warri waardiyyaa